Shama jalqabta hoggaantoota ilmaan Oromoo kan ana Instagram kee hordoftan hundi keessan jechaadha. Akkuma akka jirtanii amma waan xiqqoo waan deegaa takka takka isin dabarsu barbaada. Maaliif Instagram kee riidii magaan kan jedhu isin jechaadha. Gubatee raa bicha akka ta'ee jecha wanni isaan hin galle international sun orgee jira. Kanaafuu jechaadha riidii magaan gitu banadhee jira. Kan Instagram kanaatiin akka follow gootan jechaadha. Sumaan jechaadha isin hundi keessanuu warroonni support gootanii jechaadha story fira gadhiisa karaa nama 60 baay'ee galatoomaa isin jechaadha. Baay'ee isin galateeffadhoonni irraa jechaadha kana jaalatanii fi kana jibbitanii illee jechaadha baay'ee isin jaaladha baay'ee onni irraa isin jaaladha wallaahi lazim support isin gootanii jechaadha karanumaan kanuma ibsachuu fi maaliif isin kan ibsachuu barbaade namni garii waan Instagram laa fayyadamaa jiru fakkaata Instagram kan fayyadamaa hin jiru yookaan muulii seera qabataa hin jiru isoo Instagram sun naadee ba'ee jechaadha yoo kana naadee bu'u taate inshallah du'aayu nu godhaanu haadee bu'u san fayyadamaa yoo kana naadee bu'u taate jechaadha naadee waan naadee walitti fakkaatu saniif Instagram kana banadhee karanumaan dhaamsa keessan dabarfachuu fi so cilil kan asin nugah waqa Instagram hara kiyya kana followeri na tuqa sin jade ra kino sin le gatame jira galatoma ana ridi magang sin jara dawo